Waraanni Sudaan lafa Itoophiyaa kanaan dura qabattee turte gadi dhiisuun ba'uun ishee dhagahame. Akkuma beekamu kanaan dura wal waraansaa garee TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti naannoo kaaba biyyattiitti gaggeeffamee ture. Hordofuun waraanni Sudaan lafa Itoophiyaa iddoo addaa Alfaashak jedhamu seeraan ala cabsee seenuudhaan qabatee turuunsaa ni yaadatama. Kanumarraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana tarkaanfii gootichi raayyaan ittisa biyyaa waraana Sudaan irratti fudhateen loltoonni Sudaan kanaan dura seeraan alaa daangaa Itoophiyaa cabsanii lafa Itoophiyaa weeraranii turan gadi dhiisanii bahuun isaanii dhagahameera. Gootichi raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuuf weerartuu alagaa daangaa sarbitee dhufuun birmadummaa biyya keenyaa sarbuu barbaaduu fi baandota biyya keessaa fi alaa teessee olola sobaa afarsaa oltu barbadeessuu itti kan fufedha. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee injifannoo raayyaa ittisa biyyaa akkuma itti fufeetti jira. Qophii qabannee asumarraan goolabnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.